kan isin miidhe deebitanii hin miidhina. Kan buddeen isin dhawwate isinis deebitanii hin dhawwatina. Kan boolla isinii qote isinis gadi darabee bara barri isinii dhufe darbattanii kee buusina. Inni kaleessa isin irratti hojjete hin beekuuf godhe isin immoo warra gaarummaan bakka buusa. Yesuus Kiristoos irraa waan nuyi barruusa kana qaraanii fannoo irratti mismaaraa waraaname gonfoo qoraatti mataatti baate eeboo cinaacha isaatti baate isaan waan gochaa jiran hin beekanii jedhu. Ishii Yesuus waaqa ergaa ta'e aboo waaqummaa isaatti godhe ergaa ta'anii Istifaanos hojii ergamoota boqonnaa torbatti ilaala. Dhagaan reefu waan gochaa jiran hin beekanis. Yeroo itti dhaloota kana wanta inni irratti hojjete waa inni godhe hin beeku jettee dhiiftu Waaqayyootu sii lolu. Rukuttaan dhagaa Istifaanos dhanna isaa reefu kana hin dhaga'u Istifaanos. Ergamoota waaqarraatu isa marsee faarfannaadhaan jira. Uursaa sagalee ergamoota qulqulloota waaqarraa dhaga'a. Faarfataa gammada lubbuun isa keessaa yaade gara abbaadhaatti.